Waldaattis namoonni baay'ee lallabda jettu, mandarrattis namoota baay'ee ittiin boosifte jettu, ittiin boosifne irra lallabne. Mallattoo keenii ka Waaqayyo hidhaa keenii ka gudunfaa keenii kenne mul'ata Yohaannis irratti kan inni barreeffame garuu sana miti. Inni mul'ata Yohaannis irratti keessaa falaan cufame suni isa ittiin mandaraatti nama boosifnu sana miti. Waaqayyo mallattoo keenii ka gudunfaa keenii ka jennu Waaqa dhuguma ni ka isa dhuguma hiikuu danda'a. Garuu mul'ata boqonnaa 5 dubbifnee isatti mannee rakkina sabbe mandara keessa jiru wajjin walitti qabnee dubbannu sun dogoggora. Mul'anni Yohaannis kun mul'anni Yohaannis boqonnaa 5 mallattoon keessaaf duubaan barreeffamee cufame kun gaafa hiikamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 amma boqonnaa 19 isa jirudha. Barreeffama keessaa falaan immoo cufamaan argee jedha. Yeroon kan arge nan bo'ee jedha. Waaqarraas lafarraas lafa jalaas gaafannaan namni hiiku gaafa dhibe wayyoo eenyutu hiika jedheen bo'ee jedha Yohaannis. Ituun bo'uuti jaarsolii keessaa inni tokko ka'ee hin bo'inii. Mallatticha banee dubbisuu kan danda'u, hiikuu kan danda'u, hidda Yihudaa keessaa leencichi gosa Yihudaa ka'ee moo'eera naan jedhe jedha. Haleluuyaa. Mallattoo cufamee ati argitee boossu kana kan hiiku ka'eera naan jedhe, moo'eera naan jedhee jedha. Yohaannisitti makan. Dhuguma Waaqayyo mallattoo kee rakkina kee ni hiika. Dhibee kee gaaffii ati qabdu kanatti hiika ban kenna. Garuu mul'ata Yohaannis wajjin bakka hin bu'u. Mul'ati Yohaannis kun kan inni dubbatu, mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 sun kan inni dubbatu bara erga waldaan biyya lafarraa ol butamtee rakkina bara waggaa 7 keessa addunyaa irratti ta'udha. Mallattoon sun hiikamuu gaafa jalqabu jechuudha. Keessaa duwwaan caafamee mallattoon cufamaan kuni erga maangoo qabee sun gaafa dubbatu maanguddoota keessaa kee tokko mallatticha kan baanu argameera hin boo'innaan jedhee erga jedhee booda boqonnaa 5 irraa boqonnaa 6 irratti mul'ati kun hiikamuu jalqaba. Ilaa galgaa'onni mul'atuma 5 boqonnaa 5 dubbiftanii dhiiftan boqonnaa 6 sin ceesa amma boqonnaa 6 kaftanii hiikaa mul'ata kana hiikaa hidhaa kana argitu.